obboleessi Abrahaam Ermeellaan argee haasofsiisuu barbaada. Ermeellaadhaan yoo argate faayidaa qaba jedhee yaadu boruu Abrahaam Ermeellaa faana ta'uun isaa waan hin oolle. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qeddoo YouTube marti keessan Qeddoo YouTube subscribe like comment gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Lammiiwwan qimamiiwwan mana madaamii tokko jajjabeeffamuu qabu isiniin jechuun jaaladha. Egaa ta'uyyuu malee jechuudha. Biinini nuti kan barbaannu gaa'elli Ruutaa fi Abrahaam tokko akka ta'udha. Anis ta'ee faranjiinis akka isaan gargar bahanii fi wanti nuti taasisne tokkollee hin jiru. Ermeellaan immoo dhagahuu hin barbaaddu, sammuun ishii qulfiidha. Kaleessayyuu itti himneerra. Abrahaam yeroo sarratti dabarsaa jira malee siif gaa'ela siif hin ta'u jenneenitu jirra. Ishiin garuu kana hubachuu hin barbaanne, dhaga'uus hin feetu. Amma naa danda'amaa ta'ee wajjin nan deema. Jireenya koo keessa maaltu sin galchiniin jechaadha kan ishiin turte. Akkasumas immoo egaayii yeroo darbe immoo obboleettiin Dastaa Ruutaadhaan maatii wal barsiifnaa naan jette. Akkamittiin akkana jechuu dandeessaa? Ruutaan nama gaa'elaati jechaanidha kan inni turedha kan inni jedhe jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaayii naa bilbileetu deefii waan baay'ee na gaafate natti haasa'ee iddootti na gargaaruu qabduttis na gargaarta naan jedhe. Anis immoo erga isaan tokko ta'anii maal rakkoo qabaree sin gargaara jedheeni itti dubbadheetu jira. Ani garuu mana Ermeellaa hin beeku. Mana Ermeellaa yoo beeke iyyuudha. Yoo Abeel Fa'ifaanaa yeroo darbanii dhaqee jiraate jedheenaniidha kan inni jedhu. Silkii ishiin naalaa hin kaastu. Ani yeroo darbeeyyuu silkii namaatiin ani ishee argadheedha. Egaa jechuun mana ishiiyyuu dhaquun hin barbaachisu. Karaadhuma ta'eedhaanii alatti waamee osoo gaafate yaada isaa jechuudha. Ermeellaa duwwaayyuu immoo osoo hin taane Dastaallee haala jiruudhaan gaafachuudha kan inni barbaadu. Dan dhufee miidiyaa irratti ergan bahee ani Ruutaa fi Abrahaam iddoo tokkotti deebiseenanii kan inni deebi'u jedheetu jira. Isa kanaaf jedhee jechuudha. Gidduu kanatti egaa iyyuun yeroo dhufutti wanti ta'amaa jiru baay'ee namatti hin tolu, nama jibbisiisa. Akka waan namni maatii hin qabne biyyi hin jirreetti nama sanadhaan akkas taasisaniitu jiru. Obboleettiin isaallee naa bilbilaas turte, miseejis naa barreessaa turte. Ani garuu waan hin jedhuun waan wallaalee fi homaa tokkoyyuu jala hin kaasne, ittis hin dubbannedha kan inni jedhe jechuudha. Egaa jechuun Abrahaamii asis hin kaataa achis hin kaataa, yookiin Ermeellaa faana hin taane yookiin Ruutaa faana hin taane. Yeroo immoo namoonni obboleettiinis obboleessis yeroo maaliif akkas gootaa walitti deebi'aati iddoo tokko jiraadhaa jedhanii Abrahaamii Ruutaan barbaade yookiin immoo Ruutaan fedhee osoo hin taane dhiifama kan hin gaafatu sodaa maatii sanaa yookiin immoo sodaa nama sanaatu dhiifama jedhaanii. Inni laphee isaa tokkichaaf alatti gadi baaseera. Ermeellaa bira jira. Boruu wanti inni deebi'ee Ruutaa Ermeellaa faana hin taaneef tokkollee hin jiraatu. Dubartoota lama rakkisaadha kan inni jiru. Ishiin sunis rakkachaa jirti, ishiin kunis rakkachaadha kan jirtu. Lachan isaaniyyuu rakkoo gurguddaa keessadha kan isaan jiranii, guyyoomsaadha kan jiru kan jedhanidha jechuudha. Egaa haa ta'uyyuu malee ani har'a kanan si barbaadee fi akkati mana Ermeellaadhaan natti agarsiistudha. Akka carraa ta'e yoo beektee naani ani kana keessa galuu hin barbaadu. Karaa ta'eedhaan sinin argadhaa malee ani hin fedhu kana keessa galuu jechuudha. Maal jechuudha? Jennaani yeroon akkana siniin jedhu ani Ruutaa fi Abrahaam akka araaramaniif fedhii hin qabu jechuu koomitiin arrabsuu dandeessu. Garuu immoo Abrahaamii barbaadeetu miti, isa kanaafidha kan inni jechuu barbaade. Ani mana Ermeellaa siniin geessu. Ermeellaan immoo ala deemuudhaaf qophii xumuraadha kan ishiin jirtu. Abeel Fa'ii immoo wajjiniin ta'aa jiru, waan tokko sirreessaafidha kan jiranii. Isa kanaafi takaraatara yookiin immoo rakkoo waan ka'uufiyyuu ani immoo isaan hin fedhu. Rakkoo sana yookiin immoo waca akkasiin barbaadu jennaani. Ati maal rakkattee numatti agarsiisudha kanatti qabdu. Inni immoo ishee argadhu malee haasofsiisu maleedha kan inni jedhe. Ishiin garuu nama hin dhageessu eeyyuu. Egaa akka obboleessaa hangafaatti yoo haasofsiise qalbiif hubannaadhaanii isaan dhagahuu maltiidha kan jedhamudha kan inni egaa jedhee. Abrahaamii immoo
akka nama tokkotti dhaabbattee asooftee isa keessa jirtu keessaa baatee qalbiitti deebitee jireenya mataa kee jireenya kee osoo jiraattee baay'ee bareedaadha. Kanaafiyyuu ati maaliidhaaf waan hundumayyuu shillaa gootaadha kanii isaan illee jechaanii turan jechuudha. Egaa dhumarratti jechuudha. Kanii haala kanadhaan tokko dhuftee egaa gidduun galte Yesuus gooftaadha jira akkasumatti hojjetama. Innaa gaa'ee osoo akkasii Abrahaamtu godhe jechuu miti kan dastaa sana iyyuuti kanii inni jedhe jechuudha. Iyyuuni isaan immoo Abrahaamidhaan sababeeffataniitidha. Namni kuni kaasasuu danda'a. Maaliif jenna marrajaa qabaa. Kan ittiin kaasasu isaanii akkanattidhaanii yeroo isaan akkana godhanidha kan jedhanii Abrahaami waan akkana hin daffaru. Jalqaba irrattiyyuu nama tuquu hin barbaadu. Osoo nama tuqeera ta'ee osoo nama rukutee osoo nama miidhuu barbaadeera ta'ee kaleessa ture jechuudha. Abrahaam immoo gaa'ela isaatii fi dhiira dhiphatu yookiin immoo dhiira yaadu osoo hin taane waan hundumayyuu dhiira shillaa godhee bira darbudha jechuudha. Inni haadha manaa isaatiifis mucaa isaatiifis waan yaaditu kollee wanti inni qabu hin jiru jechuudha. Inni simmeetii isaati kan inni ofaatoo jiru jechuudha gaa'ee. Haa ta'u malee egaa sanas haa ta'u kana dirqamadha nutti agarsiisuun keedha kanii inni jedheen jechuudha. Biiniini ani garuu mana sana hin naqu ishee bira hin naqu fagoorra dhaabadhee isinitti agarsiisuu nan danda'a. Yoo inni haasofsiisu jedhee jechuudha. Nan akka kiyyatti akkasumaan dadhabaa har'a haraaramanii walitti deebi'anii gaafa jedhanii boruu Abrahaamii wanti dubartii kana biratti hin deebinee fi hin jiru. Ishee waan biraa irratti taasifteetti irratti hojjattee jirti wanta ta'eef gatii guddaa baastee waan baay'ee dadhabdeetti isaan argachuudhaaf jettee akka salphaatti immoo in dhiifti jedhamee yaadamuun inni ulfaataadha. Eeyyee dhugaadha. Waan baay'ee gatii guddaatti baasteetti miidiyaan alattis ta'uu danda'a. Egaa kanaaf ababbalteetti miidiyaa irratti meeqa ababbalteetti meeqa kadhatteetti keessaan immoo waan baay'ee dubbattees turte waan ta'eef gara kootti akka inni deebi'u bakka simmeetiin anaaf qabu akkanaaf ibsuu fi waan baay'ee dadhabeera jettee akka ishiin dubbachaa turte hundumti keenyayyuu hin beekna jechuudha. Hin milkoofnee fi amma garuu namoonnis wawwaamanii wantoota garaagaraa waan gaggaafachaa jiraniif isaarraa gara abdii kutannaattidha. Inni immoo akka jechuun egaa anis dhiiseessayyuu deemaa tasna dhiisteessayyuu deemtaa maal jechaadha kan inni jiru jechuudha. Isa kanaaf Bennu tokko yoo ta'uu danda'u garuu Abrahaam boruu ani hin beeku. Wanti inni bahee hin deemnee fi hin jiru. Obboleettiin Ruutaallee argitaniitti yoo ta'e dubbatteetti jechuudha. Abrahaamidhaanii egaa sanni deebisi wal agarsiisee walitti isaan deebisuudhaaf jedhu sana argitee irraa dubbattee turte jechuudha. Hedduu kan jedhamte jechuudha. Innaa Abrahaam kana booda dubartiin tokko gara mana keetii yookiin immoo gara jireenya keetiitti fiduu hin dandeessu. Bakka hin gaanni kana duraayyuu waan baay'ee taataniittu itti miidhamtaniittu. Ruutaanis akkasuma dhiirra kam gara jireenya keetiitti fiduun hin barbaachisu. Wanta akkana hin ta'u. Gaa'ela keessatti wal fukukkuriinii waliin eeteeffannaanii mana diiga malee mana hin ijaaru kan ishiin jettee jechuudha. Dhugaa isheetidha. Egaa maatiin ishii baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf gaa'elli ishii akka diigamu hin fedhan hin barbaadan. Jireenya boruu har'a kuni haala salphaatiin diigameera taanaan boruu waasinna maalii qabdi kan jedhamu sodaas ta'uu danda'a. Dhugaadha jechuun karaa salphaa ta'een oduu namaatiin manni kee diigameera taanaan inni boru ati kaleessa koo oduudhaan diiddesin jedha. Dhiirri immoo bara jireenya isaatii hundumaa jechuudha of amansiisee wanta jiruuf akka dubartii waan hin taaneef waan baay'ee siin jedha. Isa duraatiin si qirsa jechuudha. Isa duraatiin qirfamuu qabu. Amma danda'amaa ta'etti immoo dhaabbattee ofii keetiitti hubattee atis intala namaati waan ta'eef xiinxalameeti wanti hundumtuu jechuudha malee jireenya ho'aa kanaa
Isheen isa hubachuu dhabuun inni isa hubachuu dhabuudhaan jechuudha. Dhiirri immoo yeroo baay'ee sin hubatu. Dhugaan sin jedha sin hubatu. Ani gaariidha jedha. Ani sirriidha jedha. Ani karaarra hin jira. Situ karaarra hin jirreedha. Isa kanaaf an akka kiyyatti amma Ruutaanis karaa ta'een gorsitee ani maal akkanii keessa kootti yaadaa ture beektu yeroo darbe sana gaafa gara mana ishiitti deebitee mana ishii keessaa baasuun qabdu turte. Mana ishii keessaa matumayyuu baasuun qabdu turte jechuudha. Ol deebistee osoo namni tokko mana hin jiraatiin roobeelis waamuu dhiistee akkasumallee faranjii namuma kamiyyuu of biraa fageessitee bakka isaan waamtee jaalalaan qabdee manyitaa ishiitti galchitee osoo inni mucaasaa taphachiisu aniifati waan baay'ee waliin dabarsinee anis immoo haadha manaa keetidha. Ati abbaa manaa kootidha. Kanaafiyyuu namatu nu gidduu galee jireenyi keenya immoo akka salphaatti diigamee anis wantoota argerraayi kanini akkamittiin akkas ta'uu danda'a jedhee yeroo sana simmeetii ta'eenidha. Amma garuu akkami jettee osoo ababbalte Abiraam ina babbalama. Abiraam ina babbalama isuma dhugaan siniin jedhama. Amma dubartoonni biraa jechuudha kaleessa akkuma innaa kan Ruutaa yookiin immoo kan biraa naaga ishiin geggeessite immoo kan biraa dhuftu sanatti jechuudha. Ermeellaan Abiraamidhaan jabeessitee wanta qabdeef dubartiin biraa dhufuu sodaatte. Isa dhugaan siniin jedhama. Abiraamidhaan jabeessitee wanta qabdeef kan biraa akkana ce'uu didde. Isinii galeera Ruutaanii abbaa manaa ishee kana jabeessitee hin qabne. Jabeessine bakka. Ilaalaa yeroo warqee sana Kaaleeb dhaqee oduutti odeesse. Gurra ishee buuse. Dhugumaa jettee shakkii keessa galte jechuudha. Shakkiin eessattuu mana kee in ijaaru. Dhugaan siin jedha. Gaa'ila kee irratti jechuudha. Osoo jechuudha isa dhiiraa osoo inni ejjuu ija keetiin algarratti iyyuu argiteetta ta'e baay'inarraa akka barbaadde ta'inarraa hin jedhin. Maaliif akka inni wanta sana keessatti galee hubadhu. Bakka jechuun hubadhuun kanaan achitti inni okkoo akkasitti jechaatu inni okkoo shifaana ture siin jedhee namni yoo sitti odeesse ookee sirrii keeti jettee isa sifaana qullaa ciise sana amanuurra isa ormaa isa alaa amanta taanaan dhugaadhati lamayyuu buluu hin dandeessu jechuudha. Inni isa kanatiin jechuun jaaladha gaa'ii kaameraadhaan dhufee jedhaniitu biraa deemaniiru sana dhufee baqqaayii kaameraa keessa galuun barbaadu jedhanii wal arganiiru fakkaata akka isaan jedhanitti hojii hojjechuu danda'uun beekamu wanti beeknu hin jiru. Inni biraa immoo jechuudha Naahii fi Ubiyyee jechuudha. Hiriyoonni Naahii Naahum namni jedhamu akkasumallee Salaam Ashuu jechuudha. Saapiraayisii addaa godhanii gammachiisaniitu jiru. Gammachuun kun mana isaaniirraa edda badee tureera. Ammallee haalonni mimmijannillee yoo jiraatanillee kanaafiyyuu mee jedhanii yeroo darbees immoo mucaan Ubiyyee akka fuudhanii kaatanii Ubiyyeen akka maraatuu taatee lafa sana dhattee mucaa ishee fudhattee baatee argitaniitu jirtu jechuudha. Isaanis anarraa wanta tokko yaadeetu jira jedhe jechuudha. Naahum mucaan Hararraa dhufe jechuudha. Hiriyoota Naahii jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf eebbifamuu qabu. Waancaan isaanii kennamuu qaba dhugaan isiniin jedha. Haala kana hunduma keessatti osoo rukutamanuu, osoo maal ta'anuu, osoo biraa hin hafiin jechuudha. Hanga har'aatti jechuudha. Sinfaana jirraa nuti sinirraa waan baay'ee baranne jechaanidha jechuudha. Isaan innaa isaan dhaqanii to'atti godhanii isaan saalonii keessa jiru jechuudha. Egaa keekii geessanii dhaqanii gammachuu isaanii ilaaluudhaaf jechuudha. Isaanis baay'ee tokkoon gammadanii Naahiin illee jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha maqaanii Riyaa Heeluu fi maqaanii Naahii wal na jalaa rukuta maaliif akka ta'e hin beeku jechuudha. Naannaan irraa dubbadhu. Egaa sanaan booda waan baay'ee dabarsaniitu naannoo jedhanii dhaqanii gammachuu isaanii ibsatanii innillee jechuudha salaamanii abbaa manaa qabdiittan beekan ture dhugaa dubbachuudhaaf yeroo wahii mucaa wayii faana Ubiyyee faana walii galanii Naahiidhuma kana biraankii godhaniiru. Isaan seen abbaa manaa ishii lakkaa ishiin abbaa manaa hin qabdu. Sooliidhaan jaalatteetta soolirraa koo keessa baasee jechaniidha kan inni ture. Akkasumallee bakka sinna biraa adda baatanii anaan ija biraatiin
naahiidhaan ija biraatiin ilaaltanii beektanii ija tokkoon nu ilaaltanii gaa'ela keenyaaf shoora taphachaa kan turtanii jedhee bakka ishiin illee baay'ee galateeffatte akkasumallee naahin illee jechuudha baay'ee tokkodhaan galateeffateetu jira jechuudha. Egaa ammallee gara sirriitti akka fayyeen qulqulloofnedha jechuudha kanii isaan dubbachaa turanii obiyyeen immoo mana keessatti tiriitii gochaa akka jirtudha jechuudha. Kanaafiyyuu egaa waaqayyoo jireenya isaanii akka haaressu obboleessa obiyyeellee akka fayyisu warri immoo jireenya namaa mana namaa irratti kiyyoo kiyyeessanii xuraa'ummaa diigumsaa lola waca kana hojjetanii waaqayyo xoofoo isaan fudhatanii bahanii harkaa akka dhangalaasu abdii guddaa qabna jechuudha. Baay'ee tokkoon namatti tola. Garuu immoo jechuudha miqanya namaaf irraaftu buruu akkamitti har'a mana keessatti hidhamee yookiin immoo mana keessa taa'ee gaafa bayuu kan jedhamu immoo innis nama yaaddessaa kadhannaadha kan egaa barbaachisu. Dubartii cimtuu dubartii jabduudha waan baay'ee irraa baranne jedhaniitu jiru jechuudha isaanilleeti. Ani iddanii ararirraa dhufee ani mana dura nan beeka waan baay'ee jechaan ture garuu immoo hamma irra caala akkanii beekuu fi akkan baradhu na taasiseera. Gaa'elli keessan nuuf mana barnootaa ta'anii yoom eebbifamta waliin jechaa turan jechuudha. Ashuun immoo ani baradhee eebbifameetoo jira amma fuudhuu duwwaatu naaf jechaadha kan egaa turanii jechuudha. Dhugaa dinqisiifamuu namni qabdu tokko yoo jiraatteetti ta'e ubiyyeedha jechuudha. Ubiyyeeni gaa'ela koo jetti gaafa kamiyyuu yoo abdii kutatteellee deebitee hin xiinxalti deebitee iyyaaddi bakka dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee dubartii cimtuudha jechuudha. Otoo obsi bifa qabaateera ta'e ani ishii biratti kana fakkaata jedhamee waan himamu natti fakkaata jechuudha. Kanaafiyyuu obboloonni koo jechuudha jireenya keessan keessatti obsa qabaadhaa keessattuu dhimma gaa'elaa keessatti obsa qabaadhaa isiniin jechuun jaaladha. Gaa'elli yeroo ammaa kana baay'ee namoota baay'ee gatii baasisaa ni jira. Innis immoo sababa diinaatiin jechuudha. Diinni nagaan jaalattu, diinni jaalalan jaalattu. Eebba waaqayyoo faana immoo wal argata gaa'elli. Gaa'ela biyya lafaa kanarratti kan eebbisee namaaf kenne waaqayyoodha. Kanaafiyyuu isa biyya lafaarratti hojjettee argattu sana osoo hin taane isa waaqayyoo siif yaadee karoorfatee siif kenne faana yeroo baay'ee seexanni si waraanuu si dha'uudha kan ishiin barbaadu jechuudha. Isa kanaafiyyuu iddoon kenninaaf isiniin jechuun jaaladha. Gaafa amma dandeettii koo jechuudha gaafa hiriyaa qabattan immoo dhaabbadhaatii itti yaada. Dhuguma si biraayyee jedhaati waaqayyoodhaan gaafadha. Inni waaqa biraan taane bara kee guutuu gatii si baasisaa si gatee si biraa deemaa. Isa biraa miti waan ta'eef kan si ajajame keessattuu shamarreen biyya arabaa baay'ee isaatii of eeggadhaa dhimma gaa'ela keessanitti xiinxalaa fageessaatii isiniin jechuun jaaladha. Guyyaa lamatti gaafa heerummaa si gaafate guyyaa sadaffaatti qarshii si gaafata mindaa geessii harkaatti ordofa taanaan maal hojjechaa jirta eessaan geessetta siin jedhee waan ati qabdu waan ati hojjettu si gaafata taa'eera taanaanii buruudhaan gaafa harkasaatti si galfate halkan tokko sin bulchuu jechuudha. Amma ati isa qabaatu isa kan qabatte sana fixutti si jajjabeessuu danda'a si faana ta'uu danda'a booda garuu si faana hin ta'u isiniin jechuun jaaladha. Isa kanadha jechuudha. Sagalee godhaaf immoo ifamaa kufan baay'ee na qabeetu jira isiniin jechuun jaaladha. Asumaan egaa na jajjabeessuu keessan lammiiwwan na jajjabeessa isiniin jechuun jaaladha. YouTube biraallee akkam baneeni beektu jechuudha. Lammiif YouTube kan jedhu jireenya yaadummoo lamarratti hojjechuun isin ulfaata garuu yeroon argadhe yeroo mata ta'e irratti nan hojjedha isallee seenaate jechuudha. Subscribe naa godha yoo waaqayyo jedhe isarratti ka'ee hojiin hojjedha jedheen gara fuulduraatti yaadeetu jira jechuudha. Isa kanadha gooftaan koo sinaa eebbisu guddaan sin jaaladha guddaan sin kabaja sin qabaachuu kootti nan boona sinanaaf qabeenya kootii dhugaa hordoftoonni koo isiniin jechuun jaaladha. I miss you nan guddadha na guddisaa isiniin